Ministeerri muummee Ifedrii Dr. Abiy Ahmad naannoo Affaaritti qaama piroojeektiin maaddii dhalootaa fi kan ta'e loojii ni illee palm eebbisanii jiru. Sirna eebbaa piroojeektii kana irratti ergaa kan dabarsan ministeerri muummee Dr. Abiy naannoon Affaar naannoo qabeenya uumamaatiin hedduu badhaate ta'uu dubbatanii jiru. Naannoo miidhagaa kanatti investimentii jiddu galeessaa dabaluudhaan kennaan kuni utubaa dinagdee biyyaatee biyya badhaate dhaloota akka dhaalchifnuuf carraaqqii cimaa taasisuu qabnaas jedhanii jiru. አፋር በታሪክ በተፈጥሮ በእጅጉ የታደለ ክልል ነው። Affaar seenaa fi uumamaan baay'ee kan badhaatedha. Bosona mukkeen teemira argitaniitu taam. Garuu iddoo mukkeen akkasitti yabbina qabanii fi bareeduu hin argitan. Hundaa ol kan uumamaa ta'uun immoo si ajaa'iba. Gaarreen, bishaan ho'aa, biqiloota sanyii adda addaa nama hawwatan hedduutu jira. Iddoo kana saaqnee addunyaatti mul'isuu fi piroojeektiin maaddiin dhalootaaf qabeenya Affaar hedduu keessaa muraasa akka agarsiisu hojiirra ooleera. Iddoo kanarraa paarkiin biyyoolessaa Awaashii fi Asaboot fageenya gabaabaa irratti argama. Finfinni irraa sa'aatii 2 konkolaataan deemtee geessa. Kaleessa rakkoo bu'uuraalee misoomaa ture furuu fi amma daandiin saffisa Adaamaa Awaash xumuramuuf yeroo waggaa tokko hin caalleetu hafe. Buufanni xayyaara Bishooftuu yeroo xumuramu ammoo daqiiqaa muraasa keessatti Beenunaa fi loojii ni illee geessam. እዚህ በይኑና አዋሽ መድረስ ይችላል። Nuti jijjiiramaa fi guddinaaf of qopheessinaan Affaarii fi Itoophiyaanis badhaasa uumamaatiin hedduu kan carrooman ta'uu kan hubachiisan ministeerri muummee gara qabeenyaatti jijjiiruudhaa fi kutannoon hojjechuu feessa jedhanii jiru. የዛሬ 2-3 ዓመት እዚህ ቦታ ስንመጣ መንገድ አልነበረም። Waggoottan 2-3 dura yeroo as dhufnetti daandiin hin turre hedduu rakkisaa ture. Ho'iis waan cimuuf wanti marti ni ulfaata. Yeroos asitti kana hojjechuuf kan yaaduu fi hubachuu danda'u kan fageessee hubatu qofa. Iddichi garuu waggoota 50 dura misoomuu qaba ture. Har'a garuu mul'anni suni dhugoomee jijjiiramni amma argitan kuni dhufuu danda'eera. Kanaafuu Affaar keessatti iddoolee akkanaa itti daddabalamuun nu barbaachisa. Kuni hundi turtii turistootaas ni dheera. jechuudha. Ummatni gaariin akkasii as jira waan ta'eef carraa guddaadha. Garuu nurraa rakkoon olitti fageessinee yaaduu nu gaafata. Kana goonaan Itoophiyaa badhaate ijoollee keenya dhaalchisuu ni dandeenya. ልጆቻችን ለማስረከብ እድል እናገኛለን። Miidhagina uumamaa kana ifa baasuun keenya akka naannichaa fi biyyaattis carraa guddaa fidee dhufa kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad naannichatti iddoowwan hedduutti bishaan ho'aan akka burqu kaasanii paarkiiwwan adda addaa loojiin kunii fi qabeenyi uumamaa biroo naannawicha jiran akkasumas aadaan uummata naannichaa walitti hidhamee turtii daawwattootaa dheeressuudhaa fi dandeettii olaanaa kan uumu ta'uus eeranii jiru. ይህ ቦታ ኒሌ ፓም ሎጅ ለኩሪፍቱ ሪዞርት ተሰጥቷል። Iddoon loojii ni illee kun kurriftuun akka bulchuu kennineefii jira. Abbaan qabeenyaa kurriftuu obbo Taadiyoos muuxannoo kaleessa qabuu fi carraalee naannichatti jiran itti fayyadamee caalaatti akka guddisu shakkii hin qabu. Obbo Taadiyoosii fi pirezidantii Haji Awwal maasii haaraa kana sirnaan qabuun qormaata jiru ce'anii qooda fudhattoota jiran mara waliin bu'aa kana caalu akka fidan itti dhaamuun barbaada. ሁላችን የበኩላችን እንድንወጣ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። Naannichatti hojiileen akkanaa hedduun hojjetamuu akka qaban kan kaasan ministeerri muummee hoggansi naannichaatii fi kanneen damee dhuunfaa irratti bobba'an dammaqinaan hirmaachisuudhaan bu'aa caaluu fi hojjechuun dhimma murteessaa ta'uu simanii jiru. Lammiileen biyyattii biyya ofii akka beekanii fi badhaasa uumamaa biyya ofiitti akka bashannananiif waamicha dhiheessanii jiru. ኢትዮጵያውያን በተለይ መንዳት የምትችሉ በግሩፕ መንዳት ባትችሉም baabur መጠቀም የምትችሉ Itoophiyaanonni konkolaachisuu dandeessanii ofii keessanii akka dhuftan kan hin dandeenye ammoo baaburaan akka dhuftaniin isin affeera. Warri qorannoo gaggeessuu feetan kan biyya keessan baruu feetan akka barattan kan bashannanuu feetan akka isin jala hin dabarre. Affaar Itoophiyaaf badhaasa eegdudhas. Wanta biyya keessaniif gootan anis biyyi keessanis isin galateeffanna. ላደረጋችሁት ሁሉ ኢትዮጵያም እኔም እናመሰግናለን። Jijjiirama barbaannu fiduudhaa fi miira ni danda'amaatiin fageessine yaaduu fi jabaannee hojjannaan waan hunda milkeessuu fi Itoophiyaa badhaatee ijoollee keenya dhaalchisuus ni dandeenya jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad.